gara ji'aa kan ilaallu taane gara ji'aa kan laallu taane jetti Aishaan. Summa hilaala eegana ammas gara ji'aa kan ilaallu taane gara baatii jechuudha. Talaathatu ahilla baatii sadii kan ilaallu taane fi shaharayni ji'a lama keessatti baatii sadii kan ilaallu taane ji'a lama keessatti baatii sadii kan ba'u kan ilaallu taane wamaa uuqidaa kan hin qabsiifamne haala ta'een fi abiyaati rasuulillah sallallahu alaihi wasallam manneen ergamaa rabbii keessatti kan ibiddiin qabsiifamne haala ta'een naaruun ibiddi ji'a lama turan jechuudha. Bar baatiin sadii kan itti ba'e kan ibiddi takkaa mana nabi Muhammad keessatti hin qabsiifamin waa hojjechuudha. Akkanatti jiraanne jettiin Aishaan. Qultu nan jedhe jedha Urwaan, yaa khaalatu yaa hindooyyee yookaa yaa obboleettii haadha kootii famaa kaana yuciishukum maaliin jiraataa turtanilee wanni isin ittiin jiraattan maaliree yaa Aishaa. Qaalat ni jetteesiin al aswadaanii gurraacha lamaan jiraataa turree ji'a lama muluu kan ibiddi mana keenya keessatti hin qabsiifamin gurraacha lamaan jiraanne. Gurraachi lamaan sun maal? Attamru walmaa bishaanii fi tamiriidhaan jiraataa turre. Gaariidha. Illaa annahu qad kaana lirasuulillah sallallahu alaihi wasallam illaa annahu qad kaana dhugumatti immoo jechuudha ta'ee jira ergamaa rabbiitiif jiiraanuun illaa annahu qad kaana lirasuul ta'uu malee ergamaa rabbiitiif dhugumatti ta'uu malee jiiraanuun wallaan jechuudha wallaan tokko ta'uufi malee ergamaa rabbiiti min alansaari ansaararraa wakaanat lahum manaa'ihun illaadhaan maaliif keessaa baasaa jirti guyyaa ji'a tokkoon kana garuu moollaa wayit ergamaa rabbiitiif tahaadhaati. Wakaanat ni taate lahum isaaniif manaa'ihun dabareereetu taate wallaa ergamaa rabbiitiif immoo dabareereetti wayi kan jarri namaa wajjin ilmatan jechuudha. Barreettiin namaa wajjin ilmatamti. Wakaanuu ni ta'an yursiluuna ilaa rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam kan ergan ta'an gara ergamaa rabbiitti kan ergan ta'an min albaanihaa aannan isiirraa kan ergan ta'an fayasqiinaa ni hobaasa nu hobaasa jetti Aishaan. Muttafaqun alayhi Bukaari Muslimi. Maaliif keessaa baafte jennaan ji'a tokkoon kana bishaanumaaf tamriidhaan jiraanne garuu immoo ergamaa rabbiitiif ollaa tokkotu ta'e wallaan sun immoo aannarreetti dabaree ilmatu yeroo taraan isaaniitti naannee dhufanii aannan ergamaa rabbiitii fidanii innaan ergamaa rabbii immoo kan nu baasu ta'e. Gaariidha. Muttafaqun alayhi Bukaari Muslimi. Akkas jechuun yeroo kan jarri ittiin fayyadaman ji'a kana hunda bishaanii tamirii fi aannanuma jechuudha. Subhaanallah. Aannan sun guyyaa tokko tokko siinuu kan re'ee. وعن أبي سعيد الغاري أولوفي وعن أبي سعيد أبا سعيد الرانسيو ديسا حديث دربي كان راو نينو توبا نمالي جنانغا كشونة العيشي جرينينا متيجة جباتشورا كاني كيبال أمو بيلي أكا نيسا دركا قبو أمس وانتي كوتي قورتي جراتشو إتما جتشورا قبدولي وانتي كوتي قورتي دنيا رافا يدمو وعن أبي سعيد المقبوري أبا سعيد المقبوري الرانسيو ديسا أنا أبي هريرة أبا هريرة أنه رضي الله عنه ربي سرّا جالته جبنا سرّاها فجيس أبا هريرة أنه أبا هريرة مرة ندفه بقوم أرمى بين أيديهم فوردر إساني تشاتون ريتين تاتي ويتدفه أبا هريرة أرمى أمة فوردر إساني تريتين تاتي تدفه ومسلية وادمتو كان تاتي ريتين سنو طبفمتو كان تاتي فدعوه إسا وامني أبا هريرة وامني يا أبا هريرة كنتو غاريتي أفلني كنو أكيد أبسني نيان شو ديمنا كنتو جنان فأباني دي أبا هريرة أي أكل نيات شو دي وقال نجي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إرغمان ربي نبأه من الدنيا دنيا رابئه ولم يشبع حالين قومنين بإرغمان ربي من خبز الشعير بالدين جتشودا غربور راوتون قوفين دو إرغمان ربي رواه البخاري بخاري تديسا كان أوديس ندي دي جتشود إرغمان ربي يادتي إرغمان ربي أشرف الخلقين سنو بالدين الراوتون قوفين دو أنا رأيتين سنيو جنيات أغتاي جين مسلية جتشون بفتح الميمي تقراني مسلية جتشون بفتح الميمي تقراني مسلية جتشون بفتح الميمي فتح ميمي تقراني أي
mushawwiyatun jechuudha. Waadamtuu kan itaate, affeelamtuu kan itaate jechuudha. Subhaanallah. Kunillee maali jennaan ala taqliilii waan xiqqoo irratti gabaabbachuu, yaada amila waan darbeef jettee waan xiqqoo irratti gabaabbachuu jechuudha. Abaa Hureeraan oduma xissii itti goree akka barbaadeeti nyaatuu beekuuti ni dhiise jechuudha. Waan anasirraan si odeessa radiyallahu anhu wallaan jibbana sarraa fageessu qaala ni jee Anasoon lam yaakulin nabiyyu Allahumma salli ala Muhammad wasallim. Ergamaan rabbiin nyaanne jennaan ergamaan rabbiin nyaanne yaa'ee gaariidha. Alaa qiwaanin gabatee irratti nyaanne gaariidha. Leemata irratti gaariidha. Yookaan gabatee irratti jedhanii saafaa jennaan nuti amma mootummaa shaashaalee saafaadhaas wanni biraa dhufe gaariidha. Wamtii afaan nama kaawuyyuu boodan dhufimmee. Hatta maata amma du'eetti ergamaan rabbii wamaa akala ergamaan rabbii waan nyaanne khubzanii biddeena waan nyaanne yaa'i biddeena waan nyaanne jennaan muraffaqan muraqqiqan biddeena jechuudha qulqulleeffamaa waan nyaanne ergamaan rabbii takka hatta maata amma du'eetti isa amma nuti waan adda addaa walitti nannee xaafiis qulqulleessinee huruusa itti maknee akkasitti waliin nyaannu sana ergamaan rabbi biddeen qulqulleeffamaa yoo takka nyaate hin beeku. Rawaahul Bukaarii tadiisa kana odeessa. Wafii riwaayatin lahu riwaayaa isaaf ta'een keessatti walaa ara ra'aa shaatan ergamaan rabbii in agarre reettii samiixan waadamtuu bi'aynihi qax ija isaatiin takkaa reettiin waadamte iyyuu argeen beeku jedha Anasoon gaari hoggaa hedduu kaddameeka ayfii damanihi jechuudha. Waan Nu'maan ibnu Bashiirin kunillee maali jennaan okoshuunatil ayshigaa jireenyi ergamaa rabbiittu akkana jajjabaatte ati moogiroo irraa dhabuu qabda sitti jajjabaatullee jechuudha. Ituu toluu fi jireenyi biyya duniyaa ergamaa rabbiitiif tolteef li'annahu jireenya biyya duniyaa kanatu misqaala zarraa rabbiin biratti mazantu waan taateefu keessaa deemta waan ta'eefu bor keessaa fi hattaan namaan galu waan ta'eefu rabbiin jechuudha akkana godhe jechuudha. Waan Nu'maan ibnu Bashiir radiyallahu anhumaa garuu irra caalaan nama keenya yookaan irra caalaan keenya amma duniyattii kana tolfannee akiraa balleessuudha ariifanna jechuudha. Garuu akiraan biyya zalaalan biree sekoondiif daqiiqaa hin qabne jechuudha. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم لقمتني نرجع جدا نبي كيسن نرجع جدا نعمانون نبي كيسن نرجع جدا وما يجد حال إني نرجنين من الدقل هو سر حال نرجنين جتشود هو سيوكا تورتورا تمريرا ما يملأ به بطنه وانغوتتو إسان غراسا وانغوتتو تكاير غمان ربي نرجنين ورواه مسلم تديسا كانوا أدقلوا جتشون تمري هوسان جدن تمري قد جليتين جدن هوسان غير تكاسر يودو غراسان قوتتين دوي جتشون ارغمان ربي وان سهل من سعد الساعدي سالي المسعد الساعدي رانسي وديسا رضي الله عنه والله نجب نزر فقيسو قال نجي ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارغمان ربي وانا قره ergamaa rabbii waan agarre yaa rasuulallah ergamaa rabbii waan agarre atnaqiyya maara hin agarre rasuulullah sallallahu alaihi ergamaa rabbii hin agarre annaqiyya qulqulluu biddeenii hin agarre ergamaan min hiina ibta'athahu eega rabbi isa ergee kaase ibta'athahu allahu ta'ala eega rabbiin isa ergee kaase takkaa biddeen qulqulluu hin agarre inni hattaa qubidaa amma fuudhametti jechuudha ergamaan rabbii amma du'etti jechuudha hattaa qabadahu Allahu ta'ala amma Allahan isa fudhatetti faqiila ni jedhame lahu isaan ni jedhame saaliin hal kaana lakum fi ahadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sata'eeraa siniif zaban ergamaa rabbii manaakhilun gar gingilchaan siniif ta'eeraa jedhame gaafatame gingilchuun siniif ta'eeraa wanni waan gingilchu akka namni keenya amma xaafii waan adda addaa gingilchu kana gingilchuun jiraayii jedhamee gaafatamnaan qaala ni jedhe maara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii waan agarre munakkilan jechuudha munkulan qulleeffamaa yookaan gingilfamaa yookaan gingilchaa min hiina ibta'athahu Allahu ta'ala eega rabbiin isa ergee kaasee ergamaan rabbii waan agarre takkaawu hattaa qabadahu Allahu ta'ala amma rabbiin isa fuudhetti jechuudha. Faqiila lahu isaan ni jedhame ammas kayfa kuntum taakuluuna shaciira mee akkamumatti nyaattani gaa garbuufaa garbuunoo gaa baadanata
garbuunoo qulleessuu maalii hafarsanii eeganaa immoo maa tumanii malee gad hin dhiiftu hoo akkamitti nyaataa turtanii ree garbuu jennaan gayraman kuulin ituu hin gingilchin yookaatuun qulleessin akkamitti nyaattanii ree jennaan qaalanii jedhe kunnaa ni taane naxxanuhu gaari kan isa jechuudha guurru taane wanafquuhu kan isa haxoomnee isa hafuufnu taane fayaxiiru ni deema maaxaara wanni deeme ni deema sarraa akkanumatti jechuudha sukkuumneeti kan isa hafuufnu taane eega sukkuumnee kaane fayaxiiru ni deema maaxaara wanni deeme sarraa ni deema gaagaabaan yeroo nuti kanatti hafuufne sukkuumnee kaane ni deema wamaa baqiyaa wanni hafe immoo taraynaahu ni jabeeffamne jechuudha ni jiifnee bukeessina jechuudha rawaahul bukaarii tadii isa kan odeessa akkam goona waan immoo irraa deemuu dide akkanatti sukkuumnee hafuufne jenna waan deemuu dide immoo daagnee ittiin bukeessina walumaan kana jechuudha ergamaan rabbii biddeen qulqulluun nyaanne jechuun kana jechuudha maaliifi yeroo san keessatti gingilchaan hin jiru kan yoom cinqii gingilchaa dhaqama qawluhu jechisaa annaqii jechuun huwa bifatihi nuuni wa kasril qaafi wa tashdidil yaa'i wa huwa inni kubzii biddeeni jechuudha biddeena qulqulluudhaan jiran jechuudha naqii jechuun wa huwa inni addarmakuu gaariidha kan jechuudha addarmaku wa huwa inni maal jennaan naqiyyiin sunii addarmaku jala sororime wa huwa inni addarmaku ayyee gaariidha wa huwa inni biddeen jechuudha darmaku kelee biddeenaatiin dubbatan jechuudha waan jechuudha kallee biddeenaatiin iyyuu dubbatan qawluhu jechisaa saraynaahu jechuun huwa bithaa'il musallata taa'ii tuqaa sadii qabuun qaraanee saraynaahu jennee summa raa'in mushaddadatiin eeganaa raa'ii shaddadamtu sarra jennee summa yaa'in musannaatiin eeganaa yaa'ii tuqaa lama qabduun qaraanee taata jeleedhaa jechuudha summa nuuniin eeganaa nuuniidhaan qaraanee sarraynaahu jennee ayinni balalnaahu ni jabeeffama jechuudha ni jiifama jechuudha ni jiifna jechuudha balalnaahu ni jiifna jechuudha wa'ajjannaahu gaa ni qooshessina jechuudha qooshaa ni beektanii yookaan ni bukeessina yookaan ni qooshessina jechuudha ajjalnaahu jechuun ni qooshessina yookaan ni bukeessina qooshaa goona jechuudha jiifnee kaanee akkasumatti biddarra kaa'ama saniin booda akkasumatti biddeen ta'ee nyaatama jechuudha gaabaadhuma isaatii wajjiniin gaariidha hadiisa kanarraa gabaabumatti nuti hubannu maali jennaan addunyaa kanaan keessatti jiruun sitti jajjabaate illee ati akiraa ta'abbachuu jechuudha baaba jiruun sitti jajjabaachuu illee yoo itti sabarte sadarkaa qabaachuu hadiisa kanarraa irraa hubanna inshaallah bakka kana bulla wasallillahumma wasallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa billahi tawfiq